eenyumtu yoo ta'e hojii guyyaa guyyaa isaa kan ta'e hojii qonnaa isaa wayita hojjetu yookiin gara ooyiruu qonnaa isaatti wayita deemu yoo arge akka qonnaan bulaa tokkotti fudhata malee waan biraa hin yaadu. haa ta'u malee namichi kun qaamaan akkuma argitan yookiin akkasiin tilmaamtanitti miti. namoonni hedduun bakka lamatti qoodamanii jechuunis deeggaraa fi mormaa ta'uun gaaffii kaasanis namichi kun garuu addunyaa kanarratti nama addaa dhala namaa hundarraa wanta isa addaa fi jaallatamaa taasisuu qaba. wanta gara fuulduraatti uumamuu danda'u beekuu kan danda'u nama tokko ilaalee yooma akka aduu daqiiqaa fi sakandii isaa osoo hin hafin sirriitti kan himu balaan hongee fi balaan uumamaa akkasumas wanti tokko uumamuu irratti dursee tilmaamuu kan danda'u wanti himes wal duraa duubaanii kan uumamudha. umurii 62 kan ta'e Eeroo Alii kennaa waaqni anaaf kennedha. maal gochuu danda'a jedhus dandeettii fi kennata isaa kanaan hawaasni sodaa fi yaaddoo guddaa keessa waan seeneef kophaatti addaan baafama. mee yaada namni wanti dubbatamu hundi akka raawwatamu beektan tokko gara keessanitti dhiyaatee boriitu ganama sa'aatii 4:34 irratti ni duutu waan ta'eef idaan yoo isinirra jiraate kaffaladhaa. maatii keessan asuma nagaatti jedha osoo isiniin jedhee maal jettu? nagaa fi fayyaa bakka jirtanitti kan isin hawwinu maatii chaanaalii keenya seenaa har'aa keenyaan gara Taanzaaniyaatti qajeeluun dandeettii isaa amanuu hin dandeenyeen ijoo dubbii kan ta'ee fi boriitu dursee kan raaguu fi beekuuf dandeettii kan qabu akkasumas sababa kennaa isaatii kanaan namootaan kan sodaatamee fi kophaatti kan hafee dhimmoota ajaa'ibaadha jechisiisan gurra keessan buusuu feenirra nu waliin tura. guyyaa namoonni itti boqotan wantoota gara fuulduraatti hawaasa keessatti uumaman kan akka waraanaa, hongee fi kanneen biroo taateewwan raaguu yookiin beekuu kan danda'u yoo ta'u taateewwan kunneen immoo hundumtu isaanii gonkumaa osoo hin sharafamin uumamaniiru. Aliif wanta kan akka du'a namootaa fi hiika guddaa kan qabu dursee raaguun yookiin beekuun akka daa'immaatti tapha salphaadha. dandeettii isaa kanarraa kan ka'eenis namoonni hedduun naannoo mana jireenyaa isaatti argamuu hin fedhani. kaan immoo duuba isaatiin maqaa xureessuu hojii kooti jedhanii oduu sobaa faffacaasaa jiru. eeyyama isaatiin alattis dandeettii dhoksuu hin dandeenye qabatee kan dhalate namichi kun eenyu? maqaa isaatiin dabalataanis eenyummaan isaa akkamittiin ibsama? seenaa namicha kanaa fi dandeettii addaa qabu jedhamuu fi ragaalee argachuuf dabalataanis haala jireenya namicha kanaa ifaan hubachuu fi gara Taanzaaniyaatti imaluun araddaa Aliin itti argamutti jedhametti haala rakkisaa ta'een deemnee Aliis ta'ee jiraatota naannichaa raagoowwan isaa kunneenii fi yaada gaazexeessaa fi kennan isiniif qoonnam. gabaasa kanaaf naannoo Aliin itti jiraatu argachuuf daandiiwwan baadiyyaa hedduu qaxxaamuruun qormaata darbuun dabalataanis nama ajaa'ibaa Alii jedhamu argachuun waan salphaa hin turre. dhumarratti garuu Alii waliin qaama wal arganii yeroo dheeraa fi waan keessoo isaanii dudubbataniiru. namichi barbaadamaan Aliin of beeksisuu jalqabe. maqaan koo Alii jedhama. kan hin dhaladhes ta'ee guddadhee araddaa kanuma keessattidha. maatii hundeeffadhee ijoollee horadhee ture. amma garuu kan hin jiraadhu kophaa kooti kan jedhu Aliin dubartoonni dhiphinawwanii fi dhibeewwan hedduun irratti uumaniiru. sababii kanaanis jireenya kophummaa filadhee jireenya koo karaa kootiin jiraachuu fi murteessaa jechuun waa'ee jireenya isaa gabaabsee ibseera. hojii guyyaa guyyaa isaa kan ta'e hojii qonnaa isaa wayita hojjetu yookiin gara ooyiruu qonnaa isaatti wayita deemu yoo argine akka qonnaan bulaa tokkotti fudhata malee waan biraa hin yaadu. haa ta'u malee Aliin nama adda ta'edha. Alii abbaa dandeettii hin baratamne yoo ta'u dhala namaa hundarraa adda kan isa taasisu immoo yeroo gara fuulduraa hubachuu danda'u isaati. kennaan uumamaa yookiin dandeettiin isaa kun garuu kaan irratti haamilee ajaa'ibsiifachuu fi sodaa uumeera. araddaan sagaleen itti hin dhaga'amnee fi nagaa kan qabdu Aliin keessaa jiraatu raajii Alii ajaa'ibsiifachuu fi taatee addaa ta'uu irraa darbanii seenaawwan ajaa'ibaa addunyaa ta'aniiru. hawaasni hedduun Aliidhaa fi kabaja guddaa kan qabu yoo ta'u Aliinis nabiyyiidha jedhanii amananii fudhataniiru. kaan immoo dhugaa afaan isaa keessaa bahu sodaachuurraa kan ka'e Aliirraa haga danda'anitti fagaachuu fi ni carraaqu. araddaa Aliin keessa jiraatu keessa kan jiraatuu fi namni Jimaa jedhamu waa'ee nama ajaa'ibsiisaa kanaa wayita dubbatu ani araddaa maanguddoo Aliin keessa jiraatu keessan jiraadha. Alii waliin walitti dhufeenya gaarii qabna. Aliin walitti dhufeenya namoota biroo waliinis qabu baay'ee gaariidha.
Haa ta'u malee Aliin yeroo gara fuulduraa tokko osoo hin dogoggorin waan dubbatuu fi ni sodaatu. Keessumaa dhimma du'aa waliin wal qabatee wantoonni raagu namoota hedduuf kan hin gammachiifne waan ta'eef isarraa fagaachuu akka filannoo tokkotti ni fudhatu jedheera. Wayitaa itti fufus wantoonni gara fuulduraa dubbatu yookiin raagu saffisaan kan uumaman waan ta'aniif muraasni isaanii akka falfaalaatti akka ilaalanii waan taasiseef wayitaa isaan yaadan ni jeeqamu. Sodaanis ni roommu. Ani garuu walitti dhufeenya Alii waliin qabuun gonkumaa yaada koo jijjiiruu hin fedhu. Haa ta'u malee kennaa yookiin dandeettii inni qabu tasa fedheesii barbaadeesii hin beeku jedha. Aliin nama gaarii akka ta'e nan beekaa kan jedhu namni ragaa ba'u kun haguma san immoo haala jireenya rakkisaa fi gammachuu irraa fagaatee jiraachaa akka jiru kan beekuu fi kennaan kun Aliidhaa fi kabajas adda bahus al tokkotti itti fidiraa jedha. Dhalli namaa beekuu miti yaaduu kan hin feene waa'ee du'aa dursee sirriitti beekuu danda'uun isaa hawaasa biratti akka gochaa falfalaa ni raawwata hamileen jedhu akka itti uumamu waan taasiseef firoottan dhiyoo dabalatee namoonni hedduun akka irraa fagaatan sababii ta'eera jechuun kan ibsu Miiltoon Alii kun inni keessoon isaa waan itti dhaga'amuu fi osoo fedhii fi filannoo isaa hin ta'in dursanii beekuun waliin uumame kana falfalaa waliin kan walitti dhufeenya qabudha jedhanii waan fudhatanii fi Alii akka nama hamaatti farajuu danda'u isaanii ni ibsa. Aliin dhimma dandeettii isaa kana wayita dubbatu haamilee guddaa fi abdii kutachuun fuula isaarraa ni dubbifama. Sababa du'a dursee beekuu kootiin namoonni yeroo baay'ee falfalaa yookiin moortuudha jedhanii natti faraju. Ani garuu falfalaas ta'e moortuu miti. Kun dandeettii addaa waaqarraa naaf kennamedha. Gonkumaa fedhii kootiin kan ta'e yookiin dhimma to'annoo koo jala jiru miti. Dhuguma dhimma kana namoota hedduu hubachiisuun rakkisaadha. Dhumni jireenya lafaa dhala namaa wayita gahu yookiin nama guyyaan du'a isaatti dhiyaate wayitan argu haala hin beeknee fi hin to'anneen dhugaan isaa ifaan keessoo kootti ni ibsama. Guyyaa itti du'u nan hima. Akkuma dubbadhettis ni ta'a kan jedhu namichi ajaa'ibaa kun xiyyeeffannoon koos waa'ee kennaa addaa kootiin namoota amansiisuu miti. Xiyyeeffannoon koo guddaan ogummaa qonnaa fi qonnaa koo qofadha jedha. Aliin dubbachuusaa itti fufeera. Ani hojii qonnaa kootiin alatti dhimmi biraa xiyyeeffannoo kan hin kennu miti. Haa ta'u malee wantoota yookiin taateewwan gara fuulduraatti uumamanii fi cimaa akkasumas hawaasa biratti dhiibbaa kan uuman wayita dhufanii ilaalchisee ergaan yookiin raaguun wayita naaf ibsamutti akka ergaa dammaqsaatti ajajaa dirqisiisu fakkaatutti hubachuu yookiin dhiibbaan natti dhaga'ama. Wanti akkasii anaa fi to'annoo kootiin aladhaa jedha. Anaan akka ergamaa yookiin ergaa isaa itti dabarsuuttidha waaqni anatti fayyadamaa jiru. Namoonni hedduun garuu kana hin hubatanii. Taateewwan dursee ani himammoo dogoggora tokko malee ni raawwatu jechuun ibsa Aliin. Dhugumatti Aliin taateewwanii fi dhuma isaanii galmeessee kaa'uu baatus ragaawwan hedduusaa dhugooman garuu ni yaadata. Yeroo tokkotti araddaa Meenjii jedhamee waamamaa turee fi iccitii guddaa araddaa sanaa keessatti nageenya booressuu fi jeequmsa uumuu dhufutti akka danda'u namichi kun beekaa ture kun guyyaa itti du'uu fi iccitiisaa kana akka himu beeke. Yeroo kanattis jiraattota araddaa sana keessa dursan araddicha raajii kana itti himam. Sababiin isaa immoo osoo du'aan hin durfamin rakkoo guddaa araddaa kanaa fi furmaata kan ta'u dursa araddicha irraa fudhachuu fi kan ture ta'us osoo waan hin karoorfatan kana hin raawwatin dogoggora tokko malee akkuma Aliin raagettii ta'ee argame. Of dagannaa maanguddoo dursaa kanaatiin Aliin akkuma jedhetti araddaan kun gara bittinnaa'utti gahee ture. Yeroo sanatti araddaa kanaa fi jiraattotaa fi yaadee wanti inni raawwate garuu isaa fi roga miidhaa akka isatti fide Aliin ni ibsa. Yeroo sanatti maanguddoon ani filadhee waliin maradhee itti gaafatamummaa isaanii bahuu waan hin dandeenyeef gaabbuu dhiisanii gara araddaa kanaatti duuti akka dhufutti sababii taasisuun odeessuu fi lallabuu filatanii ture. Dhugaan jiru garuu ani hundumtuu to'annoo kootiin alaa ta'uu isaati. Ani gochuu kan hin danda'u akkasumas gochi kiyya kan ta'e qophiin dursaa akka taasifamu akeekkachiisaa labsuudha jechuun sababa shakkii namootaatiin akeekkachiisa jalaa fashalaa'ee himeera. Aliin waa'ee yeroo fuulduraa kanaa dubbatu guutummaan dhibbaa dhibbatti sirrii kan ta'ee fi waaqarraa kan kennameefidha jechiisus namichi nama gaddisiisu Alii jechuudha. Jireenya kophummaan guutame jiraachaa jira. Namoonni baay'een gara isaatti kan siqan carraa kanneen biroo beekuu fi dhimmoota biraatiif ta'uu gaddaan himam. Namoonni dhimma isaanii walitti dhufeenya guddaa qaban ni barbaadu.
ani wanti hamaan namoota irratti akka ga'u fedhiis ta'ee abjuu hin qabu. Namoonni hedduun anaan dhabamsiisuuf akka barbaadan osoon beekuu fi sodaan osoon jiraachaa jirullee hamaa hin yaadu. Duuti namootaa dhiyaachaa wayita dhufutti kan hin himuu nama mufachiisee kan jiru yoo ta'e dhiifama akka gaafatuuf, idaan yoo irra jiraate lubbuun osoo jiruu kaffalee maatii isaa bilisa akka taasisu, akkasuma gabaabumatti qulqulluu ta'ee jireenya lafuu kanarraa akka addaan ba'udha. Wanti kun hundi haala barbaachisaa hin taanetti anis fedhii fi kaka'umsa dubbachuu hin qabu kan jedhu namichi ajaa'ibaa kun agabaasaa kanaa fi wanta yeroo tokkotti isa mudate akkasitti ni ibseef. Yeroo tokkotti qabeenya isaa hedduun faffaca'anii kan jalaa badanii fi maanguddoon ijoollee hedduu qabaa ture kun guyyaan du'aa isaa wayitaa dhiyaatutti hojii mana isaa osoo lubbuun jiru akka raawwatu yaaduun ergaa akeekkachiisaa baramee nan hime. Namichi jedhame kun garuu hojii mana isaa osoo hin hojjetin hafe. Namichi baay'ee qabeenyaan badhaadhee fi beekamaa waan tureef jiraattonni araddaa kanaa hundumtuu jechuun ni danda'ama. Namichi kun du'uu isaatii fi anaanii sababii godhanii moortuun ajjeesii naan jedhani. Sababii kanaanidha jireenya kophummaa fi of dhaggeeffachuuf kan hin filadhe. Dhuguma wanti hundumtuu salphaa hin ta'u. Aliin namoota irraa fagaatee jireenya kophaa kan filate maatiin isaa kooti kan jedhullee osoo hin hafin isa sodaachuun fi shakkuu erga jalqabanii boodaadha. Aliin akka jedhutti taanaan qaama lafee cinaansaa kan taate haati manaasaa fi maatiin dhiigasaa ta'anillee isa waliin amantaa guutuun erga jiraachuu hin dandeenye eenyutu laphee guutuun ana amananii jedha. Eenyutu laphee guutuun ana amananii jedha jechuun dubbatama. Kan si dinqu haati manaa fi erga anaan addaan bahaniin booda ture fagaachuuf kan hin murteesse. Mul'ata yookiin ergaa naaf dhufu yeroo baay'ee dubbachuurraa of qusachuu eegaleera. Dirqama yoo ta'e malee hundumaayyuu garaa kootti qabadheen calluma jedhee wantoota uumaman taajjabuu kan hin eegale jaalladhee miti. Namoonni hedduun waan boriitu uumamuu fi isaan wanta ta'an wayita itti himtu akka moortuutti si lakkaa'u. Baay'ee yartuun garuu mul'ata kiyya akka carraa gaariitti fayyadamu kan jedhu Aliin itti fufuunis fakkeenyaaf araddaa kana keessatti nama ijoolleen naamusa qabeettii fi jabaa tokkotu ture. Namichi kun dhibee yookiin dhukkubbii kamiyyuu hin qabu ture. Kanaafuu eenyumtuyyuu yeroo dhiyootti ni du'a jedhee kan yaadu hin jiru ture. Guyyaa du'a namicha kanaa ilaalchisee ergaan wayita naaf dhufetti dirqama himuu akka qabu murteesse. Ijoollee isaa waamee haala tasgabba'aan itti hime. Murteen kiyyaas sirri ture. Guyyaan du'aa hin oolle. Yeroo ani jedhetti wayita gahuu ijoolleen qophaa'anii ture. Abbaa isaaniif kunuunsa gaarii taasisuun dabalataanis geggeessa gaariis taasisuu danda'aniiru. Ijoolleen isaanii kunneenii fi maatiin isaa hanga har'aatti ergaa kiyya kana akka hojii koo gaariitti fudhataniiru. Yeroo hundumaa galateeffachaa kanumaan natti himu. Ani garuu waaqarraa kan naaf kenname malee mataa kootiin gonkumaa wanta tokko hojjechuu akka hin dandeenye itti himam. Namoonni kan akkuma isaanii wayita natti dhiyaatan jaalalaa fi gara laafummaan osoo ta'ee natti tolam. Sun garuu ta'uu hin dandeenye. Hawaasa keenya keessatti sararri kabajaa fi sodaa gidduu jiru baay'ee qal'aadha. Kanaafidha yeroo tokko tokko kennaa addaa naaf kenname kanaanii baay'ee kan hin aaru. Akka moortuutti ilaalamuun baay'ee nama gaddisiisa jedha Aliin. Miiltoo Alii ta'ee itti fufuu kan murteesse Jumaanis ragaa isaa wayita kennu kanuma cimsam. Aliin mul'ata isaa kana gatii fi kabajaa hin qabne kanaan namootaan dhiibbaa olaanaan irra gahaa akka jiru kan ibsu Jumaan duraan Aliitti kan dhiyaatan hedduu turan. Haa ta'u malee ergaa isa qaqqabe wayita himu dhugaa isaa osoo hin dubbisiin waan ta'eef namoonni hedduun akka nama hamaa yookiin akka moortuutti farajuun Aliirraa fagaachuu filataniiru. Ani garuu Aliin nama baay'ee gaarii akka ta'ettiin kan hin fudhadhu kan hin beekus. Akka abaarsaatti kan itti fudhatame adda ta'ee uumamuu fi kennaa isaa kanaan kaan nan fayyada jedhee gara laafinaanii yaaduu isaati. Akka ilaalcha kootti Aliin ergamaa Waaqayyoo irraa nuuf ergamedha jechuun ibsa. Yeroo ammaatti yeroo isaa guutuu qonnaa fi biqiltuuwwan isaa fi kan kenne Aliin umriin isaa deemaa dhufu cinaa isaarraa kan gargaaru dhabuus jireenyi itti fufuu qaba waan ta'eef kophaa isaa hojii qonnaa isaatiin uumama waliin mari'achaa akkasumatti itti fufeeti kan jiru. Bara ergamummaa isaa kanaan qormaatawwan hedduu dabarseera. Maatiiwwan isaa hedduu irratti moortummaa fi du'a akka waan isaanitti fidetti fudhatanii wayita isaan komatan ni dhaga'ama. Komachaas ni jiraatu. Kaan immoo beekuu dhabuu isaanii irraa kan ka'een dagatanii fi hamilee isaanii akka dhugaatti fudhatanii Alii ajjeesuu fi yaaliis taasisaniiru. Aliin garuu yaaliiwwan kunneen hunda danda'ee jiraachaa jira. Mul'anni isaa kun
ammas dhaabbachuu baatus namoota biroo fi qooduu garuu addaan kuteera. Seenaan Alii kan nu hubachiisu humna addaa, mul'ataa fi itti gaafatamummaa addaa kan gaafatudha. Namoonni nurraa adda waan ta'aniif qofa farajuuf ariifachuun dura sammuu keenya bilisa taasifnee wantoota keessummaa ta'anis dabalannee muuxannoo fudhachuun wanta sirrii fi komii boriirraa of eeggachuun seenaa keenya bareedaa taasisuuf nu gargaaraa jedhee gabaasaan kun gabaasa isaa xumureera. Isinoo maal jettu? Kun mul'ata moo mootummaadha? Kennaa waaqaati jettan immoo kan biraa? Kabajamtoota maatii chaanaalii keenyaa waanuma nuuf dinqeef umurii gannaa 62 kun mul'anni isaa kan hin dabne akkasitti isin beeksineerra. Akkuma barametti chaanaalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan eeruu keessan iddoo yaadaa kaa'amu irratti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabanne akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheer gochuun chaanaalii keenya kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isin hawwina.